bilisummaa saba isaaniif warra arjoome lubbuu abaa'uun gaachana keenya warra harkaa isaaniitiin ni halaalatti jibbu abaa'uun gaachana keenya. Sadaasa sagal bara 2023 kabajamtoota daawwattoota BBS akka maltan oduu galgala kanaaf qabnuun isin dhageessisaa kan isin dhageessisu an Shamsuu Bashiri. Qondaaltonni olaanoo waraana mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo marii nagaatti jiraachuun dhagame. Waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan federaalaa Itoophiyaa magaalaa guddoo Tanzaaniyaa Daar es Salaamitti marii nagaa geggeessaa jiraachuun beekamee jira. Marii nagaa kun guyyoota muraasa dura haala dho'isaa ta'een geggeeffamaa kan ture hoggaatu ammattis hooggantoota waraana qaamolee lachuu kan irratti hirmaatan ta'uun mirkanaa'eeti jira. Marii marsaa lammaffaa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti magaalaa guddoo Tanzaaniyaa Daar es Salaam keessatti geggeeffamu kanarratti gama waraana bilisummaa Oromootiin ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa qaamaan argamuun beekamee jira. Jaalmarroon qaamolee alaa marichaaf haala mijeessaniin Oromiyaa lixaa Dambidooloo irraa xayyaaraan gara bakka mariin itti geggeeffamu magaalaa guddoo Tanzaaniyaatti Daar es Salaamitti qajeeleeti jira. Dirri lixaa irraa Jaalmarroo Dirribaa dabalatee namoonni afur kan imalan hoggaa ta'u zoonii kibbaa irraa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Dirree Kibbaa Jaal Gammachuu Abbooyyee dabalatee namoonni gara Tanzaaniyaatti imalan lama mirkanaa'aniiti jiran. Marii nagaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti jaha dura ifatti geggeeffamee ture gamtoomina misooma biyyoota Afrikaa ba'a IGAD adda durummaan bakka Ameerikaa, Noorwee fi Keeniyaan jiranitti haala mijeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Marii kana irratti haala mijeessitoota alaa keessattuu Ameerikaan gara jila ergamaa addaa gaafa Afrikaa ambaasaadar Maayik Hamarsin durfamuu fi dippiloomaatota olaanoo IGAD bakka bu'an akkasumas mootummaa biyyoota akka Keeniyaa fi Noorwee hirmaachaatti turan. Marii amma geggeeffamaa jiru kanaanis IGAD gahee isaa kana itti fufee baachaa jiraachuu maddeen gabaasanii jiran. Maddeen dippiloomaasii irraa ba'an akka jedhanitti haala mijeessitoota marii kana keessaa tokko kan ta'an barreessaa olaanaa IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo marii kana keessatti haala mijeessaa giddu galeessa hoogganaa hoggaatan warra walitti dhufeenya cimaa qaamolee mariisaa waliin qabuu fi muuxannoo bal'aa qaban irraa kan ka'e abdiin marii kana marsee jiru daran cimee jiraachuun gabaafamee jira. Hirmaannaan inni marii kana keessatti taasisus gara lamaaniin beekamtii argatee akka jirus barameeti jira. Kanaan dura mariin nagaa eebila bara 2023 gara dhumarraa kaasee Tanzaaniyaa odola Zanzibar riizoortii Imaaraaldiitti geggeeffameen wal dhibdee jiru karaa nagaatiin furuun akka danda'uuf qaamoleen lamaan maricha itti fufuudhaan barbaachisaa ta'u irratti waliigaltee irra ga'uun xumuruun isaanii ni yaadatama. Yeroo sanitti qaamolee lamaan mariin dabalataa akka barbaachisu eeranis yoomii fi eessatti geggeeffama kan jiru osoo hin ibsin turan. Marii jalqabaa san haala gaariin geggeeffamaa kan turee fi wal hubannaan jiraachuu kaasanii dhimmoota tokko tokko irratti sadarkaa marii jalqabaa kanarratti waliigaltee irraa hin gamin hafuu ibsi qaamoleen lamaan baasan addeesseeti ture. Garuu dhimmoota kamirratti wal ta'uun kamirratti ammoo wal dhaban kan jiru bal'inaan hin ibsamne ture. Waggaa har'aa erga waraanni kaaba Itoophiyaa ture mariin nagaa erga dhumateen booda akkasuma garaagarummaan mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromootis mariidhaan akka furamuuf biyya keessaa fi alarraa dhiibbaan garaagaraa taasifamaati ture. Waraanni bilisummaa Oromoo irra deddeebiidhaan bakka qaamni sadaffaan argamutti mootummaa federaalaa wajjin mari'achuuf qophii ta'uu ibsaa turuun isaanii yaadatama. Mootummaanis gama isaatiin wal dhibdee jiru karaa mariitiin furuudhaaf yeroo hunda qophaa'aa ta'uu ibsaati ture. Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti Tanzaaniyaatti geggeeffamu muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad yeroo jalqabaatiif ifatti eebila 23 bara 2023 beeksisuun isaanii ni yaadatama. Sababa waraana mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti deemaa jiruun naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti waggoota 5 dabran keessa gaagaamni lubbuu fi qabeenyaa dhaqqabaati ture. Oduun marii nagaa wayita dhagaamuttis uummanni dheebuu nagaaf qabu rabbi haa milkeessu jechuun hawwii qabu miidiyaa hawaasaa irratti ibsachaati jira. Baatii gurraandhalaa bara 2023 keessa yaa'ii idilee afuraffaa waggaa lammaffaa bara hojii caffee jaaffaa caffee Oromiyaa irratti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waraana bilisummaa Oromootiif waamicha araaraa dhiyeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Abbaan Gadaa Warqinaa Tarreessaa walitti qabaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo ta'uun filatamuun dhagamee jira. Yaa'iin gamtaa abbootii gadaa Oromoo guyyoota 5 Adaamaatti taa'amaa ture kan xumurame hoggaa ta'u yaa'ii kanarratti abbaa gadaa Maccaa Warqinaa Tarreessaa walitti qabaa gamtaa abbootii gadaa ta'uun kan filataman hoggaa ta'u abbaan gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa walitti qabaa itti aanaa fi abbaan gadaa Franqalloo Abdurrazzaaq Ahmad Barreessaa ta'uun filatamaniiti jiran. Abbaan gadaa Gujii Jiloomaan dhoo waggoota 5 dabraniif walitti qabaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo ta'uun tajaajilaa turuun isaanii ni yaadatama. Kana malees yaa'ii irratti raawwii hojii waggoota 4 darbanii irratti mari'atameeti jira. Dabalataan waraqaaleen qorannoo mata duree duudhaa sirna gadaa fi sansankaa abbootii gadaa sirna gadaa kalee saardaa fi boruu akkasumas sirna siinqee ja'uun qophaan irratti mari'atameeti jira. Kana malees tumaan ittiin bulmaata gamtaa abbootii gadaa Oromootiin dhiyaate irrattis mariin bal'aan taasifamee raggaa'eeti jira. Ministeerri daldalaa daldaltoonni jimaa hayyamaa haaraa akka baafatan gaafachuun isaa dhagame. Ministeerri daldalaa fi hidhata naannoo daldaltoonni alergii jimaa irratti bobba'an onkololeessa 27 hanga 15 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hayyama hojii akka baafatan gaafatee jira.
Ibsi ministeerri daldalaa fi hidhata naannolee baasee akka jirutti hayyama daldala haaraa baasuun kan barbaachise daldala jimaatii wal qabatee rakkoolee mudachaa jiran furuuf ta'uu ibseeti jira. Rakkoolee kana furuudhaaf namoota ulaagaalee qajeelfamaa qophaa'ee guutaniif hayyamni kan kennamu ta'uu ministeerri daldalaa obbo Gabra Masqal Caalaa himaniiti jiran. Daldalli jimaa akkaataa qonnaan bulaatti fayyadamaa taasisuun hoogganamu kan qabu ta'uu ibsuun galii biyyattiin argachuu qabdu akka argattu taasisuu fi daldaltoonni seeraan irratti tarkaanfii fudhachuu yaadamee qophaa'u obbo Gabra Masqal Caalaa himaniiti jiran. Hojimaan diriirfamuu kun daldaltoonni ulaagaalee guutuu qaban akka guutanii fi itti gaafatamummaa isaanii hojiitti akka hiikan kan dirqu ta'uu ministeerichi ibseeti jira. Daldaltoota kanaan dura hayyama qabanis ta'e kan haaraa baafatan yeroo murtaa'e kana keessatti ulaagaalee barbaadamuun guutanii hayyama kana kan hin baafanne taanaan hayyamni isaanii akka jalaa haqamu eerameeti jira. Qonnaan bultoonnii fi daldaltoonni jimaa Harargee mootummaan karaa ejensiiwwan mataa isaatiin gabaa alergii jimaa keessa galuu isaatiin tooftaadhaan gabaa jimaa keessa akka baafamnu taasifamaa jira jechuudhaan komachaati turan. Akkasumas ministeerri daldalaa fi walitti hidhinsa naannawaa dhaabbilee oomishaa jimaa gara biyya alatti ergan 830 hayyama daldalaa hin haaromsinee fi tajaajila karaa hin malleen fayyadaman dabalatee gocha seeraan alaa irratti bobba'anii jiran jee hayyama daldalaa isaanii haquu beeksisuun isaanii yaadatama. Dhaabbanni Safaariikoom Itoophiyaa tajaajila faayinaansii dijitaalaatiin maamila miliyoonota tuqaa lama horachuu isaa beeksisee jira. Dhaabbanni Safaariikoom Itoophiyaa tajaajila faayinaansii dijitaalaa appilikeeshinii M-Pesa jedhamuun maamila miliyoonota tuqaa lama ta'an horachuu beeksisee jira. Baankii biyyaalessaa irraa hayyama argachuu isaatiin wal qabatee dhaabbanni Safaariikoom Itoophiyaa appilikeeshinii dijitaalaa M-Pesa jedhamuun ji'a gayyaa keessa tajaajila eegalchiisuun isaa ni yaadatama. Dhaabbatichi ibsa sadaasa sagal bara 2023 baaseen jijjiirraa maallaqaa shilingii Keenyaa biliyoona 43.7 ta'u appilikeeshinii kanaan raawwatamuu himee jira. Safaariikoom Itoophiyaa walumaa galatti magaalota 22 tajaajila eegale keessatti maamila miliyoona 4.2 ol horachuu isaatis ibsee jira. M-Pesaan bakka bu'oota 23 fi daldaltoota 12 tajaajila faayinaansii dijitaalaa fayyadamaa jiraachuu addeessee jira. Safaariikoom Itoophiyaa tajaajila Itoophiyaa keessatti kennuun milkaa'aa ta'uu hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Piiter Nigwaa eeraniiti jiran. Tajaajila misooma bu'uuraa gadi aanaadhaan tajaajilli M-Pesa kennaa jiru abdii guddaa kan namatti horudha. Keessumaa fedhiin gama daataa mobaayilaa fayyadamuutiin argine nu gammachiiseeti jira jedhan. Fedhii kanaa kan argine erga Keeniyaatti tajaajila eegallee waggaa 10 boodaa jedhan hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Piiter Nigwaan. Haa ta'u malee akkaataa qacarrii hojjettoota dhaabbatichaatiin wal qabatee qaamoleen garaagaraa mormii kaasaa turaniiti jiran. Keessumaa akkaataa fayyadama afaan Oromootiin wal qabatee naannoo Oromiyaa keessatti mormiin cimaan dhaabbaticha mudachuun isaanii yaadatama. Kabajamtoota daawwattoota BBS oduun irraa isinii qindeessine kana fakkaataan Shamsuu Bashirii gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Munawwar Amaattuu wajjin ture. Horaa bulaa.